galatoomi akkuma ati jette dhibee kanaan tasa kan miidhame baay'ee kan itti jabaate jechuudha yookaan akkuma ati sila tuquu yaalte namoota sukkaara qabanii dhiibbaa dhiigaa kaansar kana waan qaban itti jabaatee miidhuu danda'a ajjeesuu danda'a kan jedhu jedha. Garuu immoo amma akka ilaallutti COVID-19 kuni nama hundumaa akka qabu namni vaayirasii kun bira ga'e hundumtuu infekshinii kana godhachuu akka danda'u. Garuu immoo namni hundumtuu irraatii du'u miidhaa guddaan irra hin ga'u. Dhiyeenya kana garuu waan CDC irraa waan dhageenye tokkotu jira. African Americans gurraachoti biyya kana keessaayyuu hedduu du'aa jiranii kan jedhu yaada akkasiitu jira. Deetaa tokkotu jira. Warri gurraachaa kana irratti COVID-19 kun du'i kun maaliif irratti hammaate jettee yaadda? Gaaffii bareedduudha. So osoon gaaffii tanan deebisne dura hogguu dhukkubni kun gartee dura babal'achuu eegalu. Actually gaafa inni biyya Chaayinaatti warra gartee Chaayinaa qofa miidhaa fixaa ture sanii olola tokko deemuu ture. Sunis maali dhukkubni kun nama gurraacha hin qabu jechuun nama gurraacha Ameerikaa kana hin qabu nama Afrikaa ta'e. Sunis wanni irraa dhufe soba garuu immoo I think namni nama gurraacha dhukkuba sanii hin qabame waan hin arginiif jecha kan amanees ni jiranatti fakkaata. Haa ta'u dhukkubni kun nama cufa qaba. Kun bal'inaan shakkii malee beekamuu qaba. Gurraacha adii amantii gosatee hin filatu. Garuu immoo akka gartee odeeffannoon amma bahaa jirtu keessaa biyya Ameerikaa kana bahaa jirtu mul'istutti dhukkubni kun nama gurraacha hedduu ajjeesaa jira jechuudha. Hogguu gartee lakkoofsa faranjoota waliin qabde keessaafuu magaalota gurraachi Ameerikaa kun irra heddummaatu. Heddumminaan warri miidhamaa jirus, dhukkubsataa jirus, qabamaa jirus, akkasumattis du'aa jirus isaan kana jechuudha. Gaaffiin sun kaasu maaliif akkana tahee dhukkubni kun nama gurraacha kaan hin adda baasee miidhaa gaaffii jechuu kaasee sun egaa amma dura mirkaniidhaan hin beekamne. Haa ta'u immoo yaadni jiru gartee biyya Ameerikaa tan keessatti gurraachi irra guddaan hiyyeessaa gartee biyya tanatti ammas namni lakkuma soosiyoo-ikoonaamikiin isaa gadi kufaatiin gabbinaafis gabbina fayyaa namaatiif gaariin tahiniif saaxilamaa gabbina wajji dhibdee dhuftuu jira. Dhibdee akka sukkaraa, dhibdee akka dhiibbaa dhiigaa kanneen cufa heddumminaan qaban jechuu gartee warri gurraacha Ameerikaa kun. Saniif jecha dhukkubni kun akkuma beekamu nama dhibdee biraa qabu. Dhibdee amma dura haasofne akka sukkaraa, asmii, COPD dhukkuba gartee sombaa kan namni sijaaraa aarsu harkatu. Kanneen warri qaban nama kan daran gartee communicationii takkaa'u daran dhibaman gartee tuubboo hafuuraa san itti kaayuudhaaf gartee gargaarsa guddaa gaafata jechuudha warri kun. Walumaa galatti egaa I think wanni dhukkubni COVID-19 kun gartee gurraacha hawaasa biraa daran hubuu jiruuf waan hiyyummaadhaan gartee rakkoon takka isaan mudattuuf access gartee manneen fayyaa kilinikota doktara bira dhaqaniillee yeroo yerootti osoo dhibdeen isaanii gartee to'annoo jalaan bahin if wallaanuu if laalchisuun access rakkoon waan jirtuuf jecha dhibdeen kun isaan daran miidha natti fakkaata. Tole akkuma tuquu yaalte health determinants akka jedhamu akkuma kanatti tarreessite sana Afrikaan Ameerikaan yookaan gurraacha biyya kanaa keessa waan baay'ee jiruuf already saaxil ba'anii jiran jechuudha dhibee kanaaf. Jalqaba irratti immoo akka dagachuunis waan ture naaf fakkaata. Jalqaba yoo yaadatte yeroo achi Chaayinaa jalqabu namni hundumtuu gurraacha waan taaneef nuun qabu jedhanii yaadaa turani. Mee kun immoo gara Afrikaatti geessume. Afrikaan amma fakkeenyaaf nuti gurraacha waan taaneef qilleensi keenyas ho'aa waan ta'eef COVID-19 kun akka faranjii nu miidhuu hin danda'u kan jedhanii abdii horatan jiru. Haa ta'u immoo dhugaa hammam qaba kuni mee amma haga yoonaa amma beekame akkuma beekamu waan baay'een qoratamaa jira. Guyyaa guyyaatti beekumsi keenya dabalaa jira. Garuu immoo
maal yaadda biyyatti waan ta'aa jiru kana waan misconception tokko deemaa jira waan ta'eef qilleensa irratti fakkeenyaaf vaayirasiin kun lafa ho'aatti hin babal'atu nama miidhuu kan jedhu jira. Mee akkamitti waan asirratti waan itti dabaltoo jiraate? Bareeda. Haga ammatti wanni beeynu dhukkubni kun qilleensa ho'aa fi qabbanaa'aa hin qabu. Wanni yaadni sun irraa dhufeef gartee dhukkuba influenza kanuma vaayirasiin dabru jira. Dhukkuba akka diifama takka utaalloo hamaati. Suni seasonality qaba jechuun gartee bona dhufa jechuudha. Lakki bona moo ganna wintariin yeroo qabbanaati dhufa hogguu qilleensi ho'ee jijjiirame bona ta'e ni dhabama jechuudha. Kuni dhukkuba COVID-19 kana applying godhu jechuun isa kanaaf dhugaa ta'uun hin mirkanoofne natti hin fakkaatu. Akkuma beekamu amma biyyoota Ameerikaa kibbaa achiin qilleensi keenya kanarra warra Ameerikaa kanarra ho'aadha. Yoo oduu gartee argitan hin beeku namni hedduu miidhamaa jira jechuudha Ameerikaa kibbaa kanatti. So sanirraa kaanee gartee dhukkubni kun Afrikaa akkam miidhuu dandayaa waan jedhu xiqqoo hubannoo tilmaama godhuu ni dandeenya. Ani yaaddoon kiyya irra guddaadha gartee uummata keenyaa fi warra biyyattii fi warra Afrikaa jiru kanaa fi maalii fi dhukkubni kun silaa osoo inni biyya keessan faca'in test godhuu danda'ame. Dhukkuba kana laalanii eenyu qabaa nama qabu san immoo fuudhanii self quarantine dandeettii san yoo qabaatte dhukkubni kun akkam babal'annee godhuu dandeessa. Sun hanqinni guddaa jira. Biyyoonni Afrikaa irra guddaan isaanii biyyoota hiyyeeyyiidha. So tanaaf jecha waan hedduu nama yaachisaati. Garuu yaaddoo qofa osoo hin ta'in waan dhukkuba kana akkam gartee tamsaane godhuu dandeenyu jira. Harka dhiqachuu hin cuftinuu gartee gorsi jiru harka dhiqachuu harka hin dhiqatiniin afaanii funyaaniif tuquu dhiisuu hogguu haxxifatan gartee ciqiletti haxxifachuu hogguu qufaanis akkasuma walirraa siquu gartee waan tokko wanni godhuu dandeenyu ni jirti. Wanni xiqqoo nama abdachiisa. Biyyi Afrikaa irra guddaan isaanii dargaggeessa. Biyyi teenyaas akkasuma dhukkubni kun dargaggeessa xiqqoo ni hidha jechuun akka nama guddaa miidhutti hin miidhu. Tariigaa kun gartee miidhaa dhukkubni COVID-19 kun uummata keenya irratti fiduu danda'u darreessuu takka lesson godhuu danda'a. Garuu immoo dhukkubni kun naman ajjeesu jechuun naman dhukkubsu, naman ciibsu, naman yarsu jechuudha miti. Yoo dhukkuba kanaan qabamte dhukkubsattee dalagachuu gartee gargaarsa barbaaduu ni dandeessa. Kun namni waan dagachuu hin qabne dhugaadha waan gaariidha. Yoo sin ajjeefne sun waan positive ta'e tokko garuu sanii asiis gartee miidhaan namarra dhufuu dandeessu hedduudha jechuudha. Dhugaa keeti yeroo baay'ee misconceptionii baay'eetu jira. Yeroo adda addaatti waan adda addaatu odeeffama. Amma dhiyeenya kana yoo caqasteetta ta'e doktoriin tokko Dr. Batar nama jedhamu tokko Dr. Fauci kana against waan isaa dubbachaa ture. COVID-19 kun conspiracyidha iyyuudha inflate godhanii jedhanii namichi kun dubbata. Of course inni Hakiimii Sardamtaa miti emergency roomii dhufee ni ilaalle namoota dhibeedhaan dhufaa jiran kana. Mee dogoggorri tokko amma karaa Facebookii faca'aa jira waan ta'eef rakkinni COVID-19 kun real ta'uusaa mee uummataaf akkamitti ibsita? Dhugaadhuma rakkinni kun jiraachuusaa nama ajjeesaa jiraachuusaa? Dhugaadha odeeffannoon sobaa takka fake news jennuun kun hedduu jira keessaafuu gartee sabaa himaalee hawaasaa social media jennu kana keessa hedduu babal'inaan jira. Namni of eeggannoo godhuu qaba. Odeeffannoo hogguu harkatu bakki odeeffannoon tun irraa dhuftu nama gartee haqa himu jaarmaya takkaa'uu nama dhuunfaallee haa ta'u nama dhugaa himu nama credibility qabu amanummaa qabu jedhanii gartee xiqqoo sakatta'uun hedduu barbaachisaadha.
dhugaan jirtu gaa dhukkubni kun ni jira jitiyaaniin arkee ragaan bahaa namallee ajjeesu jira kun kin qabu conspiracy theory miti warri gaa dhukkubni kun kijiba soba namni inni fitu jiru hagana hundan heddummaa tofa jedhu nama gartee mishinii biraa qabu jechuun amma biyya Ameerikaa tana fa'aa keessatti siyaasaa irratti dhiibbaa waan qabuuf jecha namni deeggartoonni pirezidaantii ammaa Donald Trump gartee dhukkubni kun sodaan inni fidu diinagdee takkaa ikonomii biyya Ameerikaa tana yoo kuffise carraan pirezidaantaan kun lammada gartee filamee aangoorra turuu waan xiqqaachaa deemuuf sodaa qaban sanirraa waan kana laaffisuu saflisuu takkaa'uu salphisuu yaalaa jiranii kuni siyaasaadha malee dhugaa miti dhugaa dubbachuudhaaf warri amma Ameerikaa keessatti nama 750 haga'uutu mirkaniidhaan jechuudha testiidhaan mirkanaa'ee jira nama dhukkuba kana qabu. Ani amma dhukkubsattoota dhufan kan mallattoon isaanii COVID-19 fakkaattu hedduu kan garuu hospitaala ciibsuun barbaachisoon tahin kan deemii gali self quarantine takkaa'uu maatii ta'eetirraa adda baase yoo dhukkubni sitti hammaate qofa deebi'i jenneen hedduutu jira jecha. Kana lakkoofsa kana yoo akka Ameerikaatti akka addunyaatti illee shalayne lakkoofsi mirkaniidhaan beeknu kana daran dhukkubni kun akka babal'atee jiru ni mul'isa jeetiin yaada. Ammaas wanni jiru dhukkubsattoota manneen gartee manguddoon itti tajaajilamtu nursing homes fiimaas nama firaa fi maatiin qabne kan dhibamee osoo hospitaala dhaqeen manumadduu kan lakkaawamin hedduutu jira jechuudha. Kuni lakkoofsa daran ol kaasa jeetiin shakka. Haa ta'u kun nama sodaachisuuf osoo hin ta'in dhukkubni kun gartee akka soban tahin amanee waan danda'u iftiisuu fi maatii isaa tiisuudhaaf namni cufti waan danda'u godhuu qaba. Kun keessaa warra biyya jiruuf hedduu dhugaadhaa maaliif dandeettiin gartee mootummaan takkaa'uu ogeeyyonni fayyaa biyya teenyaa meeshaa itti dhukkuba kana sakatta'anii gartee nama qabuu fi kan qabne addaan beekan hanqinni waan jiruuf jecha osoo namni hubatiin babal'atee nama hedduu galaafachuu danda'e. Kanaaf jecha ani wanni nama gorsa hakiimoota dhaggeeffachuu odeeffannoo sobaa odeeffannoo bakka irraa argatan mirkaneeffachuun nama dhugaati waan sobaati mirkaneeffachuunis hedduu barbaachisaadhaan jaalladha. Tole galatoomi egaa akkuma ati jette Facebook irratti social media adda addaa irratti oduun dharaa soba kan ta'e faca'ee jira. Kaanis immoo siyaasa godhee jira akkuma ati jette. Gara biyya keenyaas deebisa kan hin beeka akka ati biyya kanatti barattee guddatte illee nan beeka. Haa ta'u immoo waa'ee biyyaa akka gaariitti quba qabda jedhee yaada. Ogeessoti fayyaa biyya jiran warra ogeessoti fayyaa biyya kana jiran fakkeenyaan nuti personal protective equipments kan akka gaachana fuulaa kan jette kana kan akka gaawonii kana gilaavii kana waan barbaachisu kana biyyatti waan akkasumas mara baay'atee argamu miti. Rakkina guddaa jira. Asitti kan rakkinni kun jiraatu biyyatti immoo hagam akka inni baay'atu tilmaamuun nama rakkisu. Kanaaf hojjetaan fayyaa biyya jiru tokko hospitaala biyya keessa dalagaa jiru tokko mi'a akkam godhee of eeggannoo kana resource poor sharing akkamittiin gochuu qaba. Muuxannoo ati qabdurraa immoo mi'a akkamitti qooddaaf mee kana irratti akka ati dubbattu barbaadeen. Dhugaa dubbachuuf amma yeroo ammaa tana keessatti gartee hakiima ta'uun biyya keenyatti waan hedduu ulfaataadha natti fakkaata. Hogguun akkanumatti ifirra dhaabee shalagu maaliif biyya dureetti akka Ameerikaa tana keessatti namni hanqina gartee gaachana ifiin ogeessi fayyaa tokko ifiin tiisu hanqina yoo qabaate ta biyya teenya hagam takka hamtuu taate tilmaamuun naman dhibu. So yeroo taanu akkanatti fakkaatutti hakiima ta'uun dirqama hedduu ulfaataadha. Uummanni keenya kana beekee hakiimoota gartee galatoonfatee kunuunfatee jiraachisuun
waan danda'u cufaan bira dhaabbachuun hedduu barbaachisaadha. Gaafii gorsaa taate mana gaafatti tanatti osoo hin deebiin waan takkaan yaadadde aniin kan tireefuu jette kaniin anillee waa takka itti dabaluu barbaade. So biyya Ameerikaa tanatti amma namni ogguu ati ogeessa fayyaa taate galatooma TV irrattis social media irrattis ba'anii ogeeyyonni fayyaa gartee hojii tana dalaguu keessaniif galatooma jedhan jechuudha. Jaartii ollaatiyyaa takkaa jira. Ollaatiyyaa ani akkaan haakima sardamtaa ta'e ni beekti faranjiidha. Dhugaan sii hima citaa marga hulaatiyya duraa tana mana kiyyaa kan naa cirte. Na galatoonfachuuf hagam takka hojii tiyya dhuunfatti narraa haajamteetiin beekadhu hedduu na haamilchite hedduu gartee appreciate akka nama godhan na hubachiise. So ammoo odeeffannoo takka taniin dhaga'u biyya teenya irraa dhuftu hedduu nama yaachiftuudhaatu jira. Warreen gartee haakimoota mana isaan kireeffatanii keessa jiraatanirraa nurraa bahuu qabdan jaanii akkasitti rakkisanillee dhagayeetiin jira. Makiinaa keessaa taaksii biyyaa keessaa nurraa bu'a. Kun hedduu qaanyiidha. Waan ta'uu hin qabne. Gartee namni if keessaa nama dandeettii addaa qabu kunuunfatee hawaasni jechuudha. Kunuunfatee daran hamilanii furmaata rakkoo kanaaf akka laatan godhuu malee isaan kana keessaa baasanii irratti xiyyeeffatanii gidirsuun, qaaneessuun, xiqqeessuun waan hamaadha. Hawaasaaf waan hedduu hamaadha jechuuf hin jaa. Gorsa haakimoota biyya teenyaa kan jetteef akkumaan disclaimerii amma dura siin jetti gaa hubannoon kiyya guutuu tahuu dhabuun mala maaliif muuxannoo gartee biyya san keessatti haakimatti dalaguudhaaf qabaachuu baadhullee akka gartee nama biyya sanitti dhalatetti nama ogeessa fayyaa ta'e tokkotti fedhii hubachuu fi gartee furmaata akkamiin rakkoo biyya teenyaa sanitti laachuu dandeenya wanni jettu mataa keessa anuma deddeemti. Sanirraa wanniin ani gartee ogeeyyii fayyaatiif dhaamsiin dabarsuu barbaadu if eeggachuun isaanis akkasuma barbaachisaa jechuudha. Wanni PPE takkaa'uu gaachanni gartee ogeessi fayyaa ittiin if tiisu hanqinni sun jiraatullee waan takka wanni godhuu dandeenyu ni jirti. Sunis maali? Hogguu gartee bakka dalagaattillee haa taatu bakka dalagaatiin alatti social distancing gartee namarraa fagaatanii deemuu harkan hin dhiqaminiin afaan funyaan fi ijaa fi tuquu dhiisuu gartee yoo mallattoon dhukkuba sanii nama mul'ate maatii fi irraa if baasanii gartee self-quarantine godhuun dhukkubni kun akka hin babal'anne gargaara jechuudha. Yoo hawaasa keessa dhukkubni hin babal'atin ogeeyyonni fayyaatiif dhukkuba saniif saaxilamuun isaanii carraansaa akkasuma gad bu'aa deema. Garuu ani wanniin jiru wajjinuu hojii ulfaata dalaydanii ogeeyyonni fayyaa kan biyya jirtan anamma mataa hiyyaara dhaabee guun laalu haakima ta'ee biyya san keessatti akkaan hojjedhu ifiin shakka jechuu shakkiidhaan ofirraa qaba. Gartee haala biyya teenyaa san keessatti namni tokko uummata hawaasa isaa tajaajiluuf filachuun kun filannoodha. Filachuun waan hedduu honorable ta'e waan gartee nama boonsaati hawaasni keenyallee akkasuma beekee jara kana kunuunfachuun isarra jirtiin. Galatoomi baay'ee akkuma itti dubbatte tajaajila fayyaa kan kennan ogeessoti fayyaa gargaarsa barbaachisu kennuuf hin barbaachisaadha. Akkuma biyya kanatti muuxannoon kun qabnu maal inni uummata akka nu jejju akka nu jaallatu mana keellee dhufee kun mana kee bira kan si qulqulleessu hagam akka kabaja siif qabu agarsiisa. Biyya keenyattis kun beekamuu qaba. Tajaajila fayyaa kan kennu lubbuu isaa riskii fudhatee hospitaala deemee nama tajaajilu taaksii irraa buusuun yookaan deemanii nama mana keessaa baasuun waanuma namatti hin tolle gurra namaatti waan hin tolle. Kanaaf egaa waan namooti kana godhanis dogoggora kanarraa akka ofirraa deebi'an akka gaafadha. Mee walumaa galatti egaa waa'ee COVID-19 kana rakkina guddaa akka ta'e beeknaa dhibeensaa maaliin akka darbu akkamittiin ittisu kan jedhu saaga tokko ummati waan dhaga'ee fakkaata. Mee biyya keenyatti gara biyya Itoophiyaatti yoo si geesse
Responsiin isaa maal ta'uu qaba? Qaama hundumaarraa maaltu eeggama? Fakkeenyaaf akka dhuunfaattis haa ta'uu, akka ogeessa fayyaattis, akka institution yookaan dhaabbata fayyaa yookaan immoo akka mootummaatti what would be akkamittiin respond gochuu qabanii? Wal duukaa coordinate waan ta'e akkamitti godhamee gorsa qabdu yoo jiraate? Yaa gorsiin an qabu biyyi teenya yeroo ammatti tan biyya federaalaa sirna federaalaatiin bultu kun jechuun namuu aangoo naannoodhaan theoretically illee taatu qaba. Garuu immoo dhibdeen COVID-19 kun dhibdee naannoo amantii gosa saala namaan fille kanamayyuu wal qixa miidhu. Tanaaf jecha tarkaanfiin godhamtus qindoominaan biyyoolessa ta'uudha qabdi. Shorrigaa mootummaan qabu kana je'ee ibsuun nama dhibaa hedduu guddaadha. Dirqama uummata kana balaan tun akkam baraarre godhuu dirqama qaba. Furmaanni ammaasiin tahuu qabu furmaata gartee biyya saniif aadaa, duudhaa, hooda uummata keenyaa hubatu, rakkoo uummata keenyaa hubatu ta'uudha qaba. Kan amma fakkeenyaaf warri wal beeynu akka gartee labsii yeroo muddamsuu tana personally akkaan yaaddoo irraa qabuu fi akkaan mormu hin ibsa jechuu maaliifi uummanni keenya uummata hiyyeessaa gartee saaqa takkaa'uu nyaata guyya irraa bitatee yoo kam jabaatte guyyaa 3-4 ol kaayyachuu irraa hafe yeroo dheeraa gartee nyaata malee osoo bitatee hin gurgurre osoo meeshaan ni barbaachisaa ta'e gartee magaalaa birarraan dhufneef jiraachuu hin danda'u jecha kun namni tokko guu beela'ee dhibdee ifirraa ittisuudhaa dandeettiin isaa gabboo adeemti. Kanuma silaa dhukkubni kun nama ajjeesne faatu nama dargaggeessa konfoleessa silaa COVID-19 hin miineetu daran miidhamuu danda'u jechuudha. So yaaddoo kanan qaba. Haa ta'u muuxannoo biyya Chaayinaa irraayis haa ta'u biyya Faranjii irraayis haa ta'u waan isaanii dalage garuu biyya teenyattis agartee bu'aa fiduu danda'u. Irraa barachuun waan qabu garuu waan isaan godhan san akkasuma koppii godhanii gartee uummata keenya irra fi'uunis barbaachisaadhaa miti jeetiin yaada. Hajiru namuu gamtoomaan siyaasaa madditti dhiisee hara gartee uummata keenya dhibdee tanarraa baraaruu dandeenyu waliin hojjechuudha qaba. Yeroo biraa daran jechuu ogeeyyonni fayyaatiis kanuma naannoo isaa qofa osoo hin ta'in muuxannoo naannoo biraa jirtu ka'ii fi isaanii dabarsanii isaanirraayis baratanii mootummaa wajjiinis dalagaa gartee gamtaadhaan yoo dalayne miidhaa isaa guutumaa guututti dhabamsiisuullee dadhabnu hamma tokko gad xiqqeessuu ni dandeenya jeetii yaada. Tola galatoome yeroo kee fudhattee akka gaariitti waa'ee COVID-19 kana keessaayyuu muuxannoo ofii qabduuf akkasumas immoo ogeessa fayyaa fi naannoo keenyatti waan ta'uuf deemu gorsa tokko waan nu laattee fi baay'ee ulfaadhuun si jedha. Yeroo ammaa yeroo argatan miti ati taayimii kee sardamaa kana keessaa dhuftee nu wajjin haasa'uun kee baay'ee si galateeffanna. Mee dhumarratti gaamee waan itti dabalte yoo jiraate gara fuulduraattis immoo sagantaan kun itti fufuu qaba. Iyyaadatte yoo ta'e Dajanee Guutamaa wajjin OMN irratti torban lamatti gaaf takka ogeessa gaafadhaa kan jedhu jalqabnee turre. Haa ta'u immoo isaanis biyyatti galanii achumaan nu gatanii kanaaf gidduutti cite jechuudha. Gara fuulduraatti itti fufuu qaba. Waa'ee fayyaa mari'achuu qabna. Namni fayyaa qabuutu hundumaa qaba. Namni fayyaa hin qabne dinagdee hin qabu. Namni fayyaa hin qabne siyaasa oofuu hin danda'u. Kanaaf gara fuulduraatti yeroo yerootti deebinee uummata keenya gorsuu waan barbaachisu gochuu nurraa eegama. Kanaaf atis gamee waan itti dabaltu yoo jiraate dhumarratti yoo waan itti dabaltu yoo jiraate daqiiqaa tokko itti dabali. Galatoomee anilleen si galatoonfachuun barbaada. Atis akkuma kiyyaa akka gartee hojiin biraa harkaas qabdu niin beekaa. Namuu biziidha. Gartee waltajjii kana yeroo kee fudhattee qopheessuu keetiif anallee carraanaa kan nuti asirrannaaf yeroo keetiif galatoomee jechuu barbaada. Maayii irratti gaataniin nama dhaamuu barbaadu.
warra keessaafuu biyya faranjii jiraatu kanaaf kan Ameerikaa Kaanadaalleen tarii akkasuma ta'uun ooltu hospitaalonni gartee faalommii COVID-19 kana xiqqeessuudhaaf namni hogguu ciibfame namni hospitaala dhukkuba kanaan qabamee hogguu ciibfame COVID-19 illee haa ta'u dhibee biraatiinis haa ta'u nama laaluun dhoorkanii jiran jechuun hospitaalonni kuni Kaanadattis Austraaliyaattis gosuma tokko ta'uun oolu jeetiin shakka kuni maaliifiin kaasee namni tokko hogguu dhukkubsatee gartee keessaafuu akka aadaa teenyatti namni nama gaafata wal gaafachuun aadaa bareedduu qabnu keessaa tokko gartee miseensota hawaasaa keenya wal jajjabeessuun wal bira dhaabbachuun gaariidha. Haa ta'u immoo gartee sababa dhukkuba kanaatiin kun godhuun hin dandeenye jechuudha ammaa kana keessatti. Kanaaf jecha Hopxooma takkaa'u mukaa'ina gartee warri hospitaala keessa ciibfame itti dhagayamu ammaaniif qopheessuun yoo gartee tarii dhukkubni kun isin qabee hospitaala seenuu mudattan hopxummaa saniif qopheessuun barbaachisaadha jeetiin yaada gartee bal'inaan waan irraa haasawamaa jiru miti kaniin arkee gorsiin hin qabu sanuma gaaf qopheessaa waan takka buusti as deemu yoo gartee beeyteef qopheessite miidhaan isirra fiduu danda'u agas maraa miti. Dhuguma dhugaa keeti yeroo baay'ee dhibeen kun jabaa waan ta'eef babal'atee waan jiruuf nama baay'ee miidhaa waan jiruuf namni yaaddoo namatti fida anxiety depression anxiety nama fida. Kanaaf egaa yaaddoo qofa otoo hin taane maal gochuu qabnaa kan jedhu irratti namni hundumtuu yoo fookas godhe jireenyi itti fufaa. Aga danda'ametti dhibeen kun utuu namatti hin baay'atiin uummata keessa deemee nama baay'ee utuu hin galaafatin dafnee ittisaan to'achuu akka dandeenyu kanumaan egaa dhaamsa dabarsuu barbaanna. Egaan daawwattoota keenyaa galatoomaa isiniin jenna. Ani Dr. Masfin Ittaanaa Abdiisaa akkasumas immoo Hakiimii Sardamtaa Dr. Aanaa Alii wajjin turtii nuti qabnu kana fakkaata ture. Yeroo biraatti immoo dhimma biraan waan walitti deemee ta'a. Galatoomaa.